Namni kamiyyuu garuu akkas hin jedha. Nama gaarii miti. Nama gaariidha. Dogongortee sin jedhu. Namaaf rifataadha. Laakii dogongortee naan hin jedhin akkas. Maal fiduu barbaadde? Dhugaan dubbachaa jedhame abdii maal? Kanaas nama gaarii miti. Waan jiru dhugaa dubbachuuf kaa'u. No, atama sharriyoo yoo yaaddu akkas jetta annaan galwaana. Maaliif na shaltasa? Arabdii tasgabbaayyaanii yaadu. La maaliif nama gaarii naan jetta dhiyaadha. Ashama harka funii daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii hannagaa kodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha. Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya har'a viidiyoo haaraatiin isin bira gahaa jira. Viidiyoon ati nuuf qabattee dhufte kunillee maalinaan jechuu maltanii innillee akkuma agartanii abdiin ifama na gaafatee tureyyuu. Anillee baay'ee na aarsee ture yaa ta'u kanuma jedhuun dhiisee hundumaayyuu dhiisaan jira. Yaa ta'uti garuu ammaanii piraankii ajaa'ibaan asirratti hojjechuu fedha. Piraankiin ati hojjettu kun maal yoo naan jettanii Abdallaa hin beektanii isa wajjin immoo baay'ee walii galaa hin jiranii wanti wal lola qaban sanatti fakkaatee walitti bubbaa jiran natti fakkaatee jira. Hundaafuu abdiin amma yeroo hunda dubartoonni jechuun shamarroon yoo rakkatan numa fudha jechuun koo fudhatee manatti galchee numa qarqaaraanii kanaafuu ilma dhiiraallee obboleessuma keetii qarqaaruu qabdaa kan jedhu isa waametan kaameraa koo dhoksee Abdallaan akkanatti rakkataa jira manaa dhabee nama wajjin jiru sana wajjin walitti bu'ee mana kanatti osoo dhufee sibiratti hanga bakka argatutti osoo taa'ee maal sitti fakkaata jedheen gaafadhaani. Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya hundaafuu waan inni jedhu walumaan daawwannaa tole jedhamoo lakkii jedha kan jedhu maaliifuu dubartoota keenya wanuma galchaanuma nu qarqaaraa jira waa biraaf yaadee osoo hin taane ammam dhiiraaf rifataa kan jedhu sanaa fi waliin daawwannaa daawwatataa fi hordoftoota keenya egaa waan inni jedhu hin dhageessanii hin dhageenya walumaanii hangadhuma sagantaa keenya nu hordofan affeera kooti. Seenika. Baay'ee dhaabbattee maaliin maal? Maal feete? Fataa jedha. Waan keetii har'aati. Fataa jedhis hin jedhu. Fatacha maaliif? Maal jechuudha? Fataa jechuun ammeenya qabamoo? Maa situu na gursee fatana jechisiisa? Yaa jechuun ati nama gaariidha waan taateef. Fataa jechuun sirraa siidhamqatu jedheta. Gaarummaan kiyyaadha eessaa baay'ee? Takkuu nama gaarii naa jettee beektaa guyyaa takkaa dhuma. Amma sin jechuu fedhe kaa. Duraanis meenuma sin jedhame abdii. Eeyoo. Situu hin dhageenya malee. Eeyoo. Duraan deemuma sin jedhan nama gaariidha abdiin. Cufaa garuu irra caalasitti gadi baasee akkana sin jedhu malee akkati nama gaarii taate immoo yeroo hundaa dubbadha. Kanaafuu maarri nama gaarii miti. Nama biraatiif nama gaarii ta'uu dhiisuu dandeessa hin beekani. Anaaf garuu nama gaariidhaati. Namni kamiyyuu garuu akkas hin jedha. Nama gaarii miti. Ati nama gaariidha. Dogongortee sin jedhu. Namaaf rifataadha. Laakii dogongortee naan hin jedhin akkas. Maal fiduu barbaadde? Dhugaan dubbachaa jedhame abdii maal? Kanaas nama gaarii miti. Maaliif nama gaarii akkam? Maali yaadde onni akkas naan jette dura akkas naan jettee beektaa? Waan jiru dhugaa dubbachuuf kaa'u. No, atama sharriyoo yoo yaaddu akkas jetta annaan galwaana. Maaliif na shaltasa? Arabdii tasgabbaayyaanii yaadu. La maaliif nama gaarii naan jetta dhiyaadha dur naan hin jenne maal balaan maal? Yeroo hunda sin jedhame garuu abdii har'umasti siyaasasi. Nama gaariidha nyaata akkanaa si godheera hoodhu nyaadhu naan hin jedhin nama gaariidha aanan akkanaa si biteera nama gaariidha hoo bishaan qabbanaa dhugi naan hin jedhin. Laalat gaafa nama gaariidha maalii abdii kiyya maalii kiyyeettu sharrii kan keessa irra baradhayya. Dhugaa rabbi ati fayyaan qabdu tokko immoo. Fayyaan qabu. Tumame nama gaarii taa'aa jirtu ma jidduudhaan immoo kan baddu kana. Nama gaarii miti isin jedhee nama kanas atama dirqiidhaan gaarii na goota. Abdii waan jiru dhugaa hundi dubbadhees rakkoodha. Tole. Nama gaariidha oole. Anaaf nama gaariidha nama biraatiif garuu hin beeku. Kanaafuu nama gaarii miti. Nama gaariidha handirra deebi'eessitti maal namti maal? Gaarii miti. Ati jedhi maal nagalchee garuu ati anaaf nama gaariidha. Nama kamiifuyyuu tanan nama gaariidha bakka. Maal? Nama Afrikaatti. Tayyib nama Afrikaa. Maal? Maaltu maal ta'e si nu chaayila sitti maan jirame? Maali natti meena nama akkana sharrii kan keen beeku? Yaa abdii tasgabbaadha. La guyyaa waa yaadde malee yoo humna shiltee beekta. Ani immoo waan yaadde tokkollee hin jiru. Tayyib maali natti mitama? Maali?
akkamitti amanummaan qabdu amanaan jirtu kun ufu amantummaa fi jinnummaa barbaachisu kun amma maali nama gaariitti mire maali akkamitti nama gaarii ta'e alli wajjaa kati bakka waan ati gootu hundumayyuu waan gaarii waan bakka sirra nama tokko waan goole tokko nama ayyuu barsiisaa jirta jechuudha. Mee maaluma godhe maal godhe meen maal godhe innan nama gaarii naan jette mee maal godhe waan gootallee hin beektu hin beeku waan godhe yaani waan hin beekne kaati beektu hin beeku mee maal godhe nama gaarii ta'e yaa rabbi na baasaati bakka ati nama gaarii dhaabdii maal ta'aa jirta yaa rabbi na baasaati ishi nama gaarii mee maal godhe nama gaarii ta'e ko ati maal loltari lolaa jirta mee ammaati laa sharri nama gaarii shilaati nama sosobaa waan biraa fidaniin beeka amma hin beekotteeti yaani ani waan mata'e waan ani yaanni sharrii kan keen beekochaadha ani waan sharrii yaade tokkollee hin jiru maali dhugaa jirtuun dubbachaa jiraan dhugaa jirtu akkamitti dubbatte maal dalageennaan sababni hadha gaarii naan jettee maal yeroo hundaa si'iin guyyaan takka gaarii naan hin hadha akkamitti gaarii naan jette oolan jedhe maa rakkoo qabaan rakkoo qaba akkamitti rakkoo qabaata kalas rakkoo qaba maa gaarii naan jette gaarii miti kalas bakka ashaati gaarii miti jedhi fudhadhu ani garuu anaaf gaariidhaati inde maal amma maal waan namamti na him ishi loliin tasgabbaa'ii kan maal ta'aa jirtu lolaan jiru waan namamti na himis jedha bakka ashaati akka barbaadetti fudhadhu garuu ammaatii jechuun anaafillee ta'ee kinoominyootifillee ta'ee nama kaan warra ani hin beekneefillee taanaan waa baay'ee gochaa jirta miti rakkoo baay'ee keessaa nu teknoo asbirata akka mana keenyatti akka barbaannetti gaafa jennu fataa'inni akka barbaannetti bakka jiraachaa jirraamti akka mana keenyatti moti dubbadhu dhagaa jira dirqama haa jedhaa oolu qaba ishi kanaafuu ani amma xiqqoon asbiratti waan asii gaafadhu tokkotu jira malee waan akkaati yaadde waan ammeenyaa yaadde miti ani beektaa waan keerii hojjechuufuu nama gaarii waan taateefuu nama ani beeku keessa hundaayyuu ati adda waan taateefuu xiqqoo Abdallaa hin beektaa miti hin beeku maal hin beekne hin beektaan abdii hin beeku siin jedhee nama gaaddisee ishi beeku battus amma hin beektaan bakka Abdallaa kun beektuu hin beeku marziisamu maaltu marziisa godhe immoo kana ka si gorsee karaarraa si wannaa godhee qorsa ati na nyaachistu guutuu si kenne san kaa marziicha san arasachuma jirta abdii maal waan akkasii sun ati dhugaa itti fudhachuu dandeessa ani garuu waan beeku tokkollee hin jiru ama maal godhi naan jettaa natti miidhe amma inni rakkoo keessa jira beektaa inni rakkoo keessa waan jiruufu bakka qarqaaruu qabda cinaa dhaabbachuu qabda sin jechaa jiraan maal rakkate jechuun kunoo mana jiru keessa jiru sana keessaayis kunoo xiqqoo walitti bu'iinsa uumamee sababbii sanitti manaa bahee jira jechuun bakka ati waan akkana kana garaan jabaattu gatii ta'eef guyyuma xiqqashuudhaaf guyyaa lamaa sadan manaa bahee saraqe manaa bahee hin baane bahuuf deemaa jira bakka itti dhiyeessuudha waan jira jechuudha beektaa inni akkana hidhee natti hin dhimne ture yaanuu namarraa hin dhagaye akkanatti rakkatee mucaan kunii namni jedhanii gizee dubbatan hin dhagayeeyyu amanuun dadhabee yaanuu jechuudha kanaafuu bakka guyyaa lamaaf guyyaa sadiif osoo mana kana keessa jiraate hanga bakka argatutti jechuudha waan biraa osoo hin taane inni kaa sitti matee natti inni manne akkana mana kanatti akka mana kana galuu naan jenne inni garuu jiraamti bakka jechuun cinaa dhaabbachuu qabna kan yeroo kaan atiif Abdallaa hariiroo maal walii qabdan yoo jettu la atiif Abdallaan kakkana walirraa maraattan hariiroo maal walii qabdan moo na balleessuu fi na ajjeesuu fi waliin mari'attanii jirtan maal maraanne immoo tole hariiroo maal walii qabdan ati Abdallaan hariiroo maal walii qabdan hariiroo maal walii qabdan ati maalumaa hin qabnu warra harkisi cabisitti meeran maaluu ishii na dhiise gise tokko gadhiif maal walii qabdan mootiitu Abdallaa jettee garaa sin geenneemi kun abdii akkas sin jedhan hariiroo biraa qabne sin jedhan rakkannaan isa qarqaarraa sin jedhan malee kan gullafaa gaatee namaan noltunde maalumaan bakka dattaa yaani piraayiksi gochaa jira si jammar mucaan rakkanne ituma rakkatu yaatu dubartii malee dhiiraaf hinnaatu kan rakkanne maaliif afaan badana dubbisiistare ani piraayiksi gochaa hin jiraati piraayiksi godhee nankii akkanaatiin wanni akkanaa jira sanuu diina kiyya Abdallaa mana kana fida naan jetta
waan garaa keessa yaadde piraanki jettee odeessita malee. Anuma garaatti yaadne piraanki Qe'ee akkanatti addaan baasanii ati guyyaa mata kan harka duutanii nuti tanaan sitti meeja. Hojiin kan kee kuni hin dhaabda waan akkanaa kan. Yaa muraati fayyaan qabdu. Ndee maatu nama muddaa yaa rabbi kiyya namaas. Egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkuma agartanii kunuun ajjeesee ture dhugaa rabbi gowwaadha abdiin inde namni jechuun amma barbaade yoo wallalanii walitti bu'iinsa qabaatanii waan ani jedhu urga fixeen booda lakki maaliif ta'a kuni hin fedhoo jedhes dirqama isaa miti wanti kun jechuudha. Garuu inni chee jennaan nama dha'uu kaachuu bichaadha nu wajjaasaa jechuudha inde ansi jamar piraankii isa gochuuf malee waa biraa yaadee miti ani bakka waan inni jedhu laalumaaf tureeyyu inni garuu na dha'uuf kaachaa tureeyyu na dha'e malee maal kaataa miti. Dhugaa osoo dafee piraankiidha jechuun baadhee na ajjeese bakka qixxuma na ajjeeseeti daawwattotaa fi hordoftoota keenya kunoo ta'uu jedhee aaree jira baay'ee aaree jira akkamta kana jettaa nama xilaata kiyya inni maal jechaa tureyyuu lolaa ture hundaafuu ani piraankiidha malee ani wanta innis rakkatee mana kanatti galuufis illee hin jiru anis waan na galchu tokko hin jiru otees gara isaatiin hoo dhufe malee ani abdii namni kun mana kee dhufuu yaa seenuu haa ta'u jechuu hin danda'u ani. Malfoo anuu rakkadheen dhufee mana kana taa'aa jira gatii ta'eef akka nama kamiyyuu akka mana kiyyaa tokko kottuu taa'ii bayii jechuu hin danda'u nama kamiinuu taanaan jechuudha garuu ani piraankii isa gochuuf tureeyyuu kinoo nannaan bisnee daawwattotaa fi hordoftoota keenya hundaafuu akkana fakkaata waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaadha nagaan naa ta'a.